مالك جماش اللي كفلكم في إبلما أيه مالك أصلا هي نوجتمو يوكان كرامة وفرا كفلي جرا وماني تجيبودا يوكان مو كفيل أركده كفيل سنة نرا أكجيرودا إننا أيه أنا وان كان كيس جرو وانتين قبل يجرات تكيتا فيا كيسا يرو في تكيتا كان ديما في كان نقا كتير تريو لو كان أشيء أيه كيف دوكان أسامو جدو أني بري سرانيا ديتو أني أكستيتو إن القطة مالي بلا في بيتي كس قدي نغرق شايو برباد أور ديم تاني أما ديم تاني أكستن ما أكستي إن غرغارا أكستي اللي وجهتا ميفي أبو ما نجدين ديم تاني nusi gargaara rakkoo kan keellee fahamuu hin dandeenye nu amma sanyii أما أسان ijoolleen baay'een si gargaaraa jedha yoo rakkatte atillee Oromoodha. سيكسي Si gargaaraa waan rakkatte nutti mali nuti obboleessa keeti sanyii. تكوية Yaa جرى كم nagaame جرى سي maal rakkatte? Pizza tu karama keessan duraa seenee beektaa namarraa liqeeffadhee illee firii kennee ture kumaaf 200 akkana hojjetamutti amma maal jedhee bulookii akka hin ta'aniif birrii sun qabamee jira. Na birrii itti dabaltee gara Omaanitti ba'ee pizzaan biraa akka hojjetamu yookaan immoo nama iqaamaa irraa dalagalchiisu yoo hin jiraatin guyyaa guyyaadhaan qaramaan narratti dhalachaa deema si galee horaa deemaa jechuudha. Inna ani immoo kanaan dura ituu qaramaa keessan galiin illee guyyaa 3 gaafa pizzaa guyyaa 3 afur birrii namarraa liqeeffadhee illee itti kenne mucaa tokkorraa liqeeffadhee birrii 200 kan olii galle 800 ture ani maallaqa sana hin qabu waan ta'eef na eegii na oobsii jedheetti kenne har'a borii iftaan hojjetamatu jedhu torbee ga'e dubbiin si galee amma maal jedhee miidiyaa irratti baastee na himte maal ta'ee garbittiin gargaarsa argatte majiidhaa koo dhoksiti waan na gargaareef waan pizzaa kanaan dura hojjetee naa ergeef ani isan kaanne waan gaarummaa isaas waan jirus ani uummata kootti himachuu waan hin barbaade maaliif kan humna kooti ol waan ta'eef. Okay. Amma inni paaspoortiin si bira jira? Inni mallaqa nyaatee kan amma hin kennu jedhamoo amma maallaqni kuni ani gaanne maallaqni kuni akka taa'u gaafa Omaaniin deemtu yookaan Omaanitti ba'uu barbaaddu itti dabaltee tikkeen olitti siicitee akka bulookiin godhamneefi naan jedhe. Akka bulookiin taaneefi ani bulookii kuni maal akka ta'e iyyuu naa galuu didena. Akka bulookiin taaneefi. nama si tolchu ni beekta? Nama si tolchu ni beekta? Nama si tolchu ni beekta mallaqa yoo harkatte? Namni jira. Biroon biraas bar. Walumaa galatti meeqa sirraa fedhan? Biisitii moo Viizaa kee itti deebisanii itti dha'uudhaaf. hin beeku dhugaa dubbachuuf warri Dubaayii warri jiran hin beeku tareas. Ani Liyaa mucoo jedhamtu takkaatu jira. Deemtu. Omaaniin deemtu maallaqa qabaasefira. Maallaqa qabaasefira. Zaara na dhaggeeffadhu. Mucoo Zaara jedhamtu takkaa jira. Isiidhaan wal si harkisiisa. Mallaqa hanga ta'e gargar baafadhaati anaas si erga dawoorii naas si erga mallaqa. Naas si tolchisiisa. Booyin callisi. Booyin callisi. Amma ani Liyaa bira bilbilaa keessan si barreessa waa hundaafuu okay? Callisi booyini. Eesh seep.
inshallah إن شاء الله رب سيارة Tigargaarra ati Oromoon osoo jiru rakkatu booyin Samira Samira keessaan illee siyaasa tiksuu yaadeen ture. Narraa kaasii jedhee ture sitti. Sanyi tigargaarra anillee Dubaay jiraa keessa naayinaa jedhe isheen. laayibirra turii niin dhufa bira bilbileetiin dhufa okay isin nama si dha'uunee harkiti inshallah niin deebi'aa Hai. قم بوين بنتي Sanyi Oh. abshir. Keessa naayinaa jedhe ishee si dubbisaani. Amman deema. Hai. Ayyee tigargaarra ishee. مسكينة ركنا بوجسها تلتم درجة بيتي هدفت كتنو نجريني بيوم Abshiri كتنو waan hafis. وروني بيرا Hai. دفلالتا ربنا بقبلنا كسنتا Waan akka isaan irraa dalagamuu barbaada. Bakka aan hojjechuu barbaadan abbaan koo dhukkubsaa ta'a rabbi. Sagalee abbaa kootii hunda waliis hin dhageessisne amileen keessan akka amma akka cabbu anatu beeka. Hojii akkan hojjenne hojii mana namaa hojjechuuf ani konkolaataan waggaa 5-4 keessatti konkolaataa biyya Omaan keessatti nagacee waggaa tokkoof nama ciisaa ture. Hojii mana namaa danda'e baay'ee hojjechuu hin danda'u. Garuu rifeensa Omaan keessatti waggaa 4 akka 5 an hojjechaan ture mana rifeensaa keessa mana arabaa keessa jechuudha. Rifeensa jechuudha. Maaliif yeroo kastamarri hin jirre boqottanii hojjechuu dandeessu. Amma dhaabbattanii hin boqottu. Torbeetti illee boqonnaa qaba manni rifeensaa jechuudha. Sana waan an qabuuf mana namaallee galee Dubaay immoo warra hojjechaa jirtan hin beektu qulqullinas haa ta'u maalillee yoo ta'e jechuudha. Ani immoo dhukkuba duddaa qaba. Dhukkuba duddaa qaba yoo barbaade. Abshir qaaliiti. Jechuu ati qoy kan warra si fidetu amma viizitiidhaan kan si fide kontiraata si galchuuf immoo akkamisa? Zara Oo seefuyyee. Mee wanticha isaa nuuf ibseeti. amma dubbisee ni dhuftee hoggaasiin dhufti seensisi Ani maqaan keenyu. liyaa dhufte kun tokko barreeffate Yaa beestii kunoo jirti. Harkisiin. Ani. Akka moltan jara kenna nagami. Nagaa alhamdulillah. Sanyii hacee maal taate buntu? mee itti liyaatti mi waan jiru itti mi Mee ati waan akkasitti jiru tole jenna waan jiru bo'oo miti zaarii Wayyee nagaa yaadate. sirnaan nama tasgabbeessii himatu waan rakkatte. Biizitiidhaan hin dhufee. Biizitiin erga narraa dhume amma torbee ga'eera. Already gaafa guyyaa 3 afuu namni biizitiidhaan na fide suni guyyaa 3 taafeera jennaan birrii liqeeffadheellee 200 kennee jennaan biizaan koo kan ba'ee Dubaay irraati. Abu Dhaabii miti. Sigalee si hojjedha jedhee birrii kennee birrii 800 walii gallee turre. Sigalee an maallaqa sanallee hin qabu hojjedhuuti siin kaffala jedheeniin ture. Ayituma jedhu torbee ga'ee amma qaraamaa keessa seenee jira. Biizitiin sunis naan hojjetame. Amma gara Omaanitti ba'i. Birrii kana kan isii deebisu yoo gara Omaanitti deebite birrii dabalee gara Omaanitti ba'ee tikeetta kutadhee qaraamaa kiyya kaffalee achi booda iqaamaa biizitiin hojjechuu jechuudha. Yoo kana achi immoo kafiila barbaadiiti kafiilli kee
qaraamaa sirraa haa kaffaluu naan jedhe. Ani immoo nama hin beeku. Haala biyyattii illee hin beeku. Bulook akka bulook sirraa hin taaneef maallaqa sana qabnee naan jedhe. Ati gaa seera isaa hin beektu. Dhageessaati waan goota hayaadhatiyya. Bakka jirtu ati amma eessa jirta? Shaarjaa jirtaa? Kootu na bira mana. Rakkoon qabu waan jiru hundaayyuu manatti si furee waan danda'amuun akkasii sirraa godha. Kan garaa malee yoo barbaadde ati hojii mana namaa hojjetu yoo barbaadde hojii mana namaa seente yoo ka alaa barbaadde immoo viizaan kan kee akka cheenji sirraa ta'u si goosisiisa rakkoon qabu. Yaa viizaa tolchisiisii fi mallaqa ammoo mallaqa waan isan gaafatan anatu baasa liyaa. Rakkoon qabu inshaallah ati keessan na dubbisi lakkoofsa kee profaayilii jalaanii argatta yookiin ammayyuu qabadhu rakkoon qabuuti wanni sanyii qabadhu. Keessan irratti ni beeka barmucatti tana maqaan isii Zaaradha ni beeka barmucatti tana. Zaaraadha wallahi mucayyoo cimtuu turte dhugaa rabbi waa'ee. Biyya bira turtee miti yeroo garuu asin turre. Oomaan turtee biyya dhufte dhattee deebite. Okay qabadhu lakkoofsa wanni Zaara. Lakkoofsa ishiidha qabadhu kalaasati amma. Koi foolonee warra qabne garuu sirraa kaasee si deebisa. Rakkoon qabu wanni godhe. Amma deebi. Amma fooloo na godhe. Baate. Ishiin baateetti ati lakkoofsa ishee profaayilii jalaan barreessii fi bilbilii fi isin illee shaarjuma jirti. Sanbooda mallaqa waan harkitee viizaa naatu si erga don't worry okay hin booyin amma booda. Yaaseef okay wallahi rabbi sirraati haa jaalatu. Deebisi seensi tokko borreeffatteerti. Niitoorkiin na baase na fakkaata anaa nuti. Akkasii bakka rakkoon qabu hayaati si dhiifama wanni si haa ta'u rabbiin furmaata si haa godhu rakkatini akkasitti dhuftee asii manallee rakkattuu hagaa waa argattee hojjetattu hojii kan kee rakkoon qabu hayaati kee. Seifuu kenna sillee rabbiin sirraa haa jaalatu yaada muraada kan kee si haa gootu. Maal bira jirti amma bakka biraa deemuuf sidhii isaan warri si fide sun Zaara. No ani mana ijaazaa jira qarshii kaffalee birrii 200. Kanaafuu atiin deemti kamaal kawaangooniif maaliif ittiin dhiisni maa kontiraata fidatanii seera jira barate indoomisiin viizitiidha waan isaan gahin qabu nama badee jiru miti alallee yoo baate wanni poolisiin kun waan isii godhu takka hin jiru yoo gizeelleen kan irraa dhumate taate waraqata kan keessirreeffadhu yanii malee poolisiin waan isii godhu hin jiru seeratti akkas warri badee yoo ala keessa zooraa jiraame mukaan isii viizitii dhufte dhiisiti. Akkasii inshaallah rakkoon qaba bileetti baqa keessaa naasoo ammaan booda cinqamtee wanni boottuuf hin jiru. Imimmaan yoo bootte si miidha laal ofiin miidhin bootte osoo Oromoon jirtu boottaatiin hayi. Barama yoo warra man qabatan suni bar wallaahi miti humma xiqqoodhaaf amma mee birriin isiisu wanni qabachiisu takka hin jiru bar birrii sana osoo deebisaniif yookiin immoo cheenjii osoo godhaniif 200 saniin akka fedhanitti cheenjii gochuufii danda'an yoo hanqate immoo obboleettii irratti dabalee jedhanii nama hojiif dhufee mi hojjettee ni kafaltiif hagasuma bar. Amma garuu as keessaa bahuun dirqama miti maal viizaa cheenjii godhuuf as keessaa hin ba'amu miti. Cheenjii Omaanitti ni goota keessatti illee cheenjii godhamu jira. Omaanii baatee deebiti as keessatti illee cheenjii ni jira. Amma gara 2023 dhuganii hin beekne malee. Amma yeroo jijjiiramee jira barri Zaaru. Maal jette Zaariyyee? Dubaay asumatti cheenjii godhan miti. Cheenjiin ayin jira akkaataa lama tokko kaas keessatti cheenjii godhutu jira kan Omaanii baatu jira. Ati immoo amma yeroon kan keessa irraa dhumatee jira. Kan yeroon irraa dhumate kan ammoo hin gaafannas rakkoo hin qabu. Kan kee yeroon dhumatee jira waan ta'eef. Kun jiru baramataa liqeeffadheen kennee misuma ifaani birrii dhugaa dubbatu. Abshiri rakkoon qabu kalaas keessa na dubbisa. Yalla akkasii isinillee rabbi bilbilii fi yaa liyaa ergiif komsa kee barreessii fi siyaa bilbiltuu. Ammuma ergaaf. Okay akkasin booyini inshallah waa hunda rabbiitu jira. Bu'ii gadi asirran ta'iteen booyin okay bayi laayiv. Jechuun sirriidha dhugaa. Bayi laayivii irraa asirratti teessee boo'uun kasitti gammadutu jira. Kan yookaan jira nama. Galatoon rabbi sirraati haa jaalatu galatoon buleessa kenna qaaliif gaarii kabajamaa. Ati amma Zaariyyee bakka ati bayi laayivii irraa. Bayi habibtiitii abshir. Bayi bakka. Hin beekta miti Oromoon kenna waa baay'ee qabaa. Boo'icha kan kee asirratti ati boo'itu kan si gammadu kan si gaddu caalaa kan si gammadutu jira si galee. Qomceen nutti gammadu. Kanaafuu
natti dawwaliin amma biizitii ofirraa jijjiirtutti kana booda sin beeku nan beektu tiktok irra baatee haasofta ammallee as jala jira so waan barbaade naan jechuu danda'ani liqiidhaan illeen itoo na hojjete an nama maallaqa namaa nyaatu miti galata isaas waan naa godhe so Dis bakka Habibtiti. Baay'ee live irraa iyyuu cufii bahi kalaas. Sammuu akka humtee kiyyaa naaf hin malu. Kalaas Namni kalaas. miliyeenaan iyyuu namaa liqeessaa miliyeenaan iyyuu namaaf kenna. Inkaan diinaara 1,500 miti jechuudha. Miliyeenaan iyyuu ni kenna. Namni Kalaas bakka cufadhu live irraa illee bahii ati deemiti liyaa dubbisiin. Isii wajjin dubbisii isii waan isii wajjin haasoftu haasofsiisii isiin ufitti si fudhatti kalaas. Liyaa naa barreessi as jala. Taa'ii jedhime. Foloo deebisi. Ba'uun ooltu isheen. Liyaa beestii jedha. Liyaa beestii jedha tiktokni isii. Argattee? Hay jireenya. Oromiyaan bal'oo. Oromiyaa keessa galee jiraachuu hin danda'a.